raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Sagantaa keenya torban darbeetiin seenaa gooticha Oromoo Gammachuu Qamalittii fi kan gootota afran walisoo hagga tokko isinii dhiyeessinee turre. Har'ammoo kutaa lammataasaa itti fufuun kan isin biraan geenyu ta'a. Maddi seenaa kanaa weebsaayitii bilisummaa.com irratti barreeffama muddee 14 bara 2022 obbo Taammanaa Bitimaatiin barraa'eerraati. Qophii keenya kana kan gulaale Duubee Wayyeessaati. Kan isin biraan ga'u immoo an Gurmeechaa Gammachuutii. Haga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Amma egaa Baashaa Gammachuu Qamalittii maal fa'iin akka beekamuu danda'e irratti hawaa jedhaa meena uffalchaa. Akkuma gariin keessan sirritti beektan hawaasa Oromoo fi biyya Oromoo Oromiyaa keessatti walaloo fi yeedaloon geerarsaa daran beekamaa fi jaalatamaadha. Ani amma isa keessan waan maddee yookiin xiqqashoo takkan isiniif jalqaba. Ilaakaa isa armaan gadii kana mee waa milladhaa. Ilmi namaa waa sadii, tokko arjaa dhalataa, tokko gamna dhalataa, tokko jagna dhalataa. Isheen kaan darree daboroo darree maa golfaa qabeen harree jedha. Geerarsi bareedaa fi beekamaan kun uummanni Oromoo maal fa'aa akka daran faarsuu fi akka hedduu jaalatu ifatti jabeessuun nutti agarsiisa. Akkuma beekan keenya Profeesar Muhammad Hassan bakka tokkotti jedhe san Oromoon keenya uummata jagna waaqeffatu worship heroes. Egaa Gammachuu Qamalittii waan wanneen kana olitti kaafaman sadanuunuu sirritti beekameef Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa akkanatti isa jaja, akkasittis isa kabaja ture. Looreet keenya kun seenaa Gammachuu Qamalittii barreessuuf walitti qabee tokko osoo fiixan hin baasin nu jalaa dabre. Gammachuu Qamalittii nama wanneen Oromoon akkanatti waaqeffatu kanneeniin sonaan beekamu ture. Mee isaanis kanaa gadittan hamma tokko waa isiniif ibsuuf yaala. Mee wanneen sadan keessaa waa'ee arjummaa isaatiin haa jalqabnu. Gammachuun nama ofiif agabee namaaf laatu ture. Inni nama ofiif beela'ee nama biraa quubsu. Dubbiin waa'ee kanaa akka nuuf gabaabbatuuf jecha waa'ee galaa karaa shaggarii qofarrattan waa jedha. Bara dukkanaa sana keessa akka har'aa kanatti konkolaataan konkolaachuun Finfinnee naman geechu. Erga warri Minilik humna qawwee biyyoota Awurooppaa irraa argataniin saba Oromoo cabsanii of jala galchanii namoonni Oromoo dhimmoota garaagaraatiif gara shaggaritti yookiin Finfinneetti marmaaru. Naannoo afran walisoo keessaa dandii bakka qe'ee isaatii handhuura Finfinnee birbirsa Gooroo irraa wantee yookiin kiiloomeetira 115 fagaata. Yeroo sana namni dandii irraa ka'ee dhimma wayiitiif gara Finfinnee dhaqu kan qabu gaangedhaan yookaan fardaan, kan hin qabne ammoo miilan adeema. Otoo adeemaa jiranuu bakka tokkotti goranii buluun waanuma jiru. Gammachuu Qamalittii faaqee isaanii isa naannoo dandii Dambal jedhamurraa ka'anii gara magaalaa Finfinnee dhaquuf biyya afran walisoo keessatti kan argamu bodda keessa kutanii biyya Jaambachoo keessa dabruun naannoo Meettaa Aabbuu keessa kutanii shaggar isa biyya Kurnan Gullallee keessatti argamu ga'u. Waan nyaatamu isa karaaf ta'uu fi kan hoggaa shaggar keessa turaniif isaan barbaachisu qabatanii adeemu. Kun bara sanatti waan salphaan turre. Akka har'aa kana manneen hoteelaa fi dhugaatii akka gaariitti hin turre.
mee kanaa gaditti rakkoo bara sana Oromoonni keessa dabran kan ibsu wayii walaloo uummata Oromoo keessaa waa ilaalla. Maalitti beekti gadheen akka hoolota bulanii, akka oollataa bulanii, akka haqaaqii bulanii, akka akaayiin bulanii, shaggaritti marmaaruu, callaa namaa ammaaruu, calleessee namaa hiruu jedha. Uummanni Oromoo bara Minilik sana bara hamaa jechuun waama. Bara hamaa kana keessa Oromoon dubbii fi dhimma garaagaraatiif shaggaritti marmaaraa ture. Otoo Minilik faa Oromiyaa qabachuun miila isaanii jala hin galfatin shaggaritti wanni inni marmaaruuf hin turre. Ofumaaf kan qotate galfachuu malee nafxanyaa abbaa lafaa jedhamuuf callaa hammaaruun midhaan ofii haamee dha'ee calleessee namaa hiruun tokkollee hin turre. Biyya gammachuu qamaletti naannoo Afran Walisoo, naannoo Torban Kuttaayee, naannoo Jaambachoo fi naannoo Sadeen Soddoofaatti lafti kan nafxanyaa yookaan kan abbaa lafaa wayii otoo hin taane kan ummataati. Biyya gadaa, seerris seera gadaa waan tureef lafti kan lammii tokkooti malee kan dhuunfaa hin turre. Egaa abbaa lafaa sana eeyyee nafxanyaa lafa Oromoo fi haqa Oromoo harkatti galfate sanaan falmuuf shaggaritti marmaaruun darbees callaa namaa hammaaruun hiree Oromoo baratanii ta'e. Amma dhimma Oromoo irraa gara dubbii dhuunfaa gammachuu qamaletti haa deebinu. Gammachuu qamaletti kun ifaa ifatti inni nama daran arjaa ta'uu isaa kan mul'isu keessaa mee dubbii galaa shaggar nama geessuu keessaa waa haa kaafnu. Gammachuun nama qobaasaa deemu otoo hin taane nama duuka buutuu hedduu of biraa qabuu fi nama gaangeen yookiin fardaan adeemu ture. Haati manaa yookaan warri isaa galaa karaa dheeraa kanaaf ta'uu fi erga shaggar ga'ees wanna isaa fi namoota isaa waliin deeman sana barbaachisuu sirritti qopheessanii kennuufi. Gammachuun waan nama jaalatuu fi waan sonaan arjaa ta'eef kara deemaa isatti dhufe kan nama beela'ee fi nama rakkate itti fakkaate maraaf galaa sana irraa fuudhuun kennaafi. Anaa kee haa beelessuu hin beelofte jechuun galaa karaa sanaa irraa akaayis haa ta'uu daabboo cabbutoos haa ta'uu waan biraa hammaaree yookiin cabsee kennaafi. Yeroo baay'ee akkanatti galaan karaatti hiramee jalaa dhumuun hoggaa shaggar dhaqqaban rakkootu ture. Booda haati manaa fi warri isaa rakkannaan galaa karaaf barbaachisuu fi isa ennaa shaggar bubbulan nyaatamuu isa wajjin miti namoota isaa kennan isa dursuun kophaa deemanitti kennanii ta'u ergu. Amma inni kara deemaa rakkataa itti fakkaate hundaaf galaa sana kennee fitu jechuudha. Mee amma immoo dubbii waa'ee yeroo rooba dhabiifni biyya hubee tokko haa kaafnu. Kanaa olitti inni nama qusee diinagdee yookiin hapta gorgis diinagdee eessumatti isaa oolu ta'uu ibsinee turre. Quseen immoo hoggaa biyyi Afran Walisoo waraana Minilikiin qabame nama booji'ame akka ta'es ibsinee turre. Hapta gorgis diinagdee erga booji'amee gidiraa fi taateewwan hedduu rakkisaa keessa dabruun waggaalee hedduu booda masaraa warra Minilik seenuun hojjettoota mooticha moototaa tajaajilan keessaa isa tokko ta'e. Beekumsii fi dandeettiin inni dhalootan waaqa irraa badhaafame inni gidiraa boojuu fi hacuuccaa abbootii taayitaa nafxanyootaa keessa kutee akka inni kana dhaqqabu isa muude. Oolee bulee Minilik dubartii Amaaraa tan naannoo Manjii yookiin Manzii isa foosise. Booda irratti ishiin nafxanyoota keessaa abbootii lafaa isaan bantii keessaa takka taate. Lafti ishiin biyya Afran Walisoo keessaa qabdu wantee meeqa akka ta'e himuunuu nama dhiba jedhamaayyuu. Akkanuma biyya Oromoo isa xaafin maanyaa keessaa jijjiguu naannoo Oromoo bachooti lafa gabbataa sana wantee meeqa qabdiyyuu. Otoo dubbiin haala kanaan jiruu bara tokko hongeen biyya seene. Yoo akka beela isa biyya Habashaa jeequu baree sana ta'uu baatillee bara sanqinni midhaanii naannoo kana ni ture. Durmaanuu haati manaa qusee diinagdee tun abbaa manaa ishiitiin mee nama lafa kiyya sana naaf toowwachuun midhaan irraa galuun naaf ergisiisu gaallaa tokko naaf barbaadi jetteeniyyuu. Inni immoo yookiin hapta gorgis maal gammachuun jira miti isa taasifadhu jedheeni. Akkanatti gammachuu qamalitti lafa ishiin Oromoo Walisoo irraa saammatti irratti nama lafaa fi midhaan ishii to'atuuf ta'uun shoomame. Gammachuun shoomamuu kana jibbullee eessuma isaa qusee diinagdee sodaachuu fi kabajuuf tole jedhee too fudhate. Haa ta'u malee naamusni inni qabuu fi akkaataan warri isa guddisan akka inni gandeen Oromoo keessa labee ogdii qotee bulaa keessa taa'uun midhaan qotee bulaa ishiif safarsiisu yookiin naqsiisu isaaf hin eeyyamne. Kanaaf inni gandeenitti gootaraa midhaan giiftitti jechuun Wayzaroo Altaayee warqi itti galu hojjechiisuun midhaan ishii geessan ciisiiwwan ishii itti naquufi. Yeroo midhaan naamu mara akka qonnaan bultoonni wanni ishii dhaqqabe daawullaa meeqa akka ta'e dhaqanii gammachuu qamalitti himu. Booda immoo qe'ee gootaraan ishii jiru geessuun itti naquufi. Kanas gammachuuf gabaasu. Waan itti gaafatamtoonni isa dura turan ogdii qotee bulaa keessa taa'uun ilaalaniif
Inni amma gammachuun godhe kun ummata gammachiisuun akka eebbifamu isa taasise. Otoo haalli kanaan jiru hongeen baras biyya seene. Namoonni gariin midhaan ganna keessa facaafatan dhaban. Oolee bulee oduun kun gurra gammachuu fi warra isaatii keessa bu'e. Amma gammachuu qamalitti namoota waabsisee yookaan ofumaaf gandeen keessa deemee akka midhaan gootaraa giiftii keessaa baafatanii facaafatan godhe. Waan sanyiif isin ga'u fudhadhaatii faffacaafadhaa. Bona keessa yoo waaq jedhee midhaan isinii tolee galfattan gootaraa ishiitti deebiftu jedheeni. Uummanni isa eebbisaa bara sana midhaan facaafate. Otoo oolee hin bulin dubbiin kun naannoo Walisoo irraa ka'uun gulufee Finfinnee lixuun gurra giiftii sanii keessa bu'e. Amma giiftiin jechuunis adde Altaayeen aariin gubachaa abbaa manaa ishiitti waan gammachuun godhe kana himte. Waan hoggaa sana gammachuun shaggar jiruuf Quseen Atattamaan isa waamsisuun itti dheekkamaa. Akkamitti midhaan giiftii fuutee namaaf hirta jechuun daran itti dalane. Gammachuun garuu yaa eessumee koo akkamitti otoo midhaan gootaraa keessa ciisuu Oromoon kee amma waan facaafatu dhabee booda immoo waan nyaatu dhabuun beelandhuma jechuun yaada Qusee gara ofiitti deebifachuuf yaale. Haa ta'u malee Habta Goorgis yaada haadha manaa isaatiin waan boojameef loltoonni isaa qabanii akka hidhanii fi guyyaalee murtaa'e booda akka adda babaa'itti yookiin mijiriitti baasanii garafan itti mure. Yaadni garafamuu jedhu kun Oromoota hedduu rifachiise. Kanaaf innasuma Oromoonni gammachuu qamalittiitiin waliif galan nama fardaan gara naannoo Walisoo dandiitti ergan. Namni ergame sun ariitiidhaan fardaan gulufee dandii dambal dhaqqabuun dubbii lafee kana warra gammachuu fi lammii isaatti hime. Atattamaan namni ganda gandaa yaa'uun namoota fardeen gaggaarii qaban keessaa 200 filuun ariitiidhaan gara shaggaritti erge. Warri ergamas sun gaafasuma halkan walakkaa shaggar ga'an. Ganama barii oggaa lafti ifu warri Walisoo kun kibbii yookiin qe'ee Fiitaawuraarii Habta Goorgis marsuun u'uu yaa gooftaa u'uu jedhu sagalee isaanii sonaan ol qabanii ammas otoo walirraa hin kutin iyya isaanii itti fufuun u'uu yaa gooftaa adiraamee nu dhagayii jedhu. Amma tajaajiltoonni Habta Goorgis gadi ba'uun jarana maal taatanii iyyitu maaltu maal ta'eetoo nus gooftas gurra duuchitu jechuun gaafatan. Jarri Walisoorraa halkan guutuu deemaa bulanii akka ammaas dhaqqaban amma gooftan gadi ba'ee akka isaan dhaga'u maqaa waaqatiin gaafatan. Booda Fiitaawuraarii Qusee diinagdee manaa gadi ba'uun karra dura dhaabbatee isaan gaafate. Warra Walisoo dhufan kana keessaa durmaanuu namni waa'ee isaanii isaaf ibsu waan filameef inni dubbii lafee halkan guutuu isaan deebsisaa bule kana kabajaan akka gaaritti ibseefi. Innis jechuun Fiitaawuraarii Habta Goorgis diinagdee erga iyyata isaanii kana qalbiin dhaga'e booda innasuma akkuma isaan gaafatanitti garafamuun gammachuutti murame sun akka hafu isaanitti hime. Garuu dubbiin isaan gammachuun akka mana hidhaatii ba'uun akka isaan faana dandii Walisootti galu gaafatan hin fudhatamne. Inni ammas manuma hidhaatti hafe. Haa ta'u malee kan Walisoo guutuu daran naasise sun ciibsamee garafamuun waan hafeef jarris biyyis hedduu gammadanii. Warri biyya afran Walisoo bakka bu'uun Finfinnee dhufan sun kana booda waan garafamuun ilmoo namaa kun hafeef gammachuun gara qe'ee ofiitti deebi'an. Otoo kanaan jiru jechuunis otoo gammachuun mana hidhaa jiru waraanni mootummaa Habashaa kan Raas Tafarii Mokonnonin yookiin Hayila Sillaasee fi Oromoota Walloo isaan mooticha Mikaa'el Abbaa Iyyaasuutiin gaggeeffaman gidduutti ka'e. Waan warri Habashaa dhaammoo yookiin Nizaazee Minilik isaanii sun dhaammatee jechuun akka ilmi intala isaa Iyyaasuun isa dhaaluun siree mootummaa Habashaa koru gananiif waraanni seenaa keessatti duula sagalee jedhamu ka'e. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya irraaf qabanne kanuma irratti xumurra. Torban hanga walitti deebinutti lafa nagaa nu tura. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.